Itoophiyaati mana hidhaa Saudi Arabiyaatti argama. Haalli nu keessa jirru haala ulfaataadha. Yeroo hedduu sirra deddeebinee iyyachaa turre. Sabaaf sablamni biyya saniitii warri as keessa argamu saba shanni ta'a. Haala ulfaataadha. Erga mana hidhaatti darbatamne waggaa tokkoof ji'a 8 as keessa jirra. Hanga irraatti falan arganne, nyaata gahaan argannu, uffata hin qabnu. Uffata takkatti gaafa hidhaadhaan seennu nurraa dhumte akkuma argaa jirtan kana waan uffannu dhabnee kunoo miika qoshashaa itti haran tana qaama keenya sattaranne. Kanaaf qaamni dhimmi kun ilaallatu qeesis ta'e, sheekis ta'e, abbootii gadaa hundi isaaniitu dhimma keenya kana nutti ilaalina. Namni lammummaan biyya kanaa lammummaan Itoophiyaa ta'uu keenya isinitti dhagahamu hundi keessanuu sagalee nuu tahaa, nuu birmadhaa, mootummaa bira nuu dhaqaa, rakkannee jirra. Namni guyyaa irraa gara guyyaatti nu harkaa harca'aa jira, dhumaatumaan jira. Akkuma argaa jirtan kun olaanaa wanni kun hir'ina nyaataa irraa qabe dhibeen kun dhibee ho'itee yookaan asaasiyaa jedhama. Haala ulfaataa keessa jirra, haala yaaddessaa kana qofaa miti dhibee TVtiin namni hedduu dhabne. As dhiyeenya kanatti amma nama nu bira baasan keessaa namni 8 dhibeetiin jira jechuudha. Maaloo nu birmadhaa irra deebines dubbannee turree hamma ammaatti furmaatan arganne. Nutti ilaalina, dhimmi nuti keessa jiru dhimma ulfaataadha. Nyaata dhugaatii malee namni bakka tana agartanii akka hin duune akka hin jiraanne agartanii waggaa tokkoo fi ji'a 8 as keessa jiraachuu jirra. Haala hamaa keessa jirra. Nutti ilaalina, nu birmadhaa bakka jirtan kaabaa kibbaa bahaa dhihaan namni lammummaan biyya sanii isinitti dhagahamu hundi keessanuu achirraan gara lammii biraatti dabarseera. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي تبلغني تويلمني أسبتاي تويا سنام مساعدتي لحرس حسب إنني بياكنا سافني أنا باللمة أنا أكني أنا مع عمة أنا سناتي لحرس حسب لني يو تبلغني سيني يو كذا كذا ما كاناي حاكمي سبلا وعسكري سبلا نزاع حاكمي أيانا تعليقنا اليمين سدايتي حسب دليل النمو عسكر ديالنا النوعي يعني حكومة تنقلوا بديه لحسانا بدون تعليق ما كان سرطان أنا لما أنا تجرب سرطان منو دعدني كمان ناي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا سلوك جاي